keenya akka barnoota irraa fudhatuuf shamarran keenya dalagaan arabaa hanqafeete isinit jabaattus akka rifeensa keessan ifin dagannee akka ifin irraanfannee fi viidiyoo akkanaa tana wanniin isinii gadhiisuuf ani nama rifeensa hojjetu mana rifeensaati kaniin an dalagu mana rifeensaatiin qaba nama hedduu nama adda addaa rifeensa garagaraatiin nan dhufa garuu shamarran keenya akka fakkeenya irraa fudhatanii mataa keessan hin daganne hanqafeetillee yoo hojii mana madaamii isinii baay'atte akka isin quba qabaattan akka rifeensa keessan hin dagannee fi kaniin viidiyoo tana isiniif waraabu saniifuu hordoftoota kiyya sheer waliif godhaa shamarran keenya rifeensa kana kunoo wallaahi madaamiitu waa alarraa bitee naa fidee waan san diddibachuu eegallaan mataan akkanuma waliin na didee kunoo ji'a meeqa guutuu filaan keessanaa gadi hin seennee jetteeti mataan innaayee waliin gugguge keessa sammuun illee dhukkubdee harkifatee jechuu akkuma agartan kanatti nama meeqaan akkanatti harkisnee maqasni maqasaa humuruu dadhabnee maqasaan akkanatti addaan wanti godhu jirra inshaallah maaskii rifeensaa itti godhee sa'aat akka fi nusaat akka irra kaayee yoonii fi akkasitti addaan ka hin baane taate akkasitti hanqa waliin gugguge kana irraa ciccirree tolchuuf jirra kunoo sa'aat akka irra dhiisee maaskiin illee waa takka keessa gadi hin seenne ammagaa akkanatti waa walitti hodhame kana irraa guurree haa irratti hafee tolchinee fi bareechinee fi zeeta rifeensa magarsuus hanninee fi akka rifeensa isiif quba qabaattu godhaa jirra waliif sheer godhaa warri rifeensi keessan akkanatti isin jalaa walitti dides dhuftanii osoo haaduu hin tahin osoo shiggiree jala kaa'uu hin tahin dhuftanii akkanatti godhachuu ni dandeessaniin isiniin jaa'a akkasii hordoftoota kiyya wallaahi kunoo hedduu takka garaana nyaattee hedduu mataan isiidha jalaa walitti hodhame akkasittiin akkanatti tolchuuf jira asii amma inshaallah gizeen akkanatti tolcheef dhadhaa sammurra kaayetiin qayyisee inshaallah sammuu tanallee qaqqabbaneesee akkasii saniifuu rifeensi kiyya gadi sin ciisa yoon akkatti gadi ciibsa jedhe inni akkatti dhaabbata maal ta'a gadi ciistu eenyu eegda eenyu eegdan jedhe gadi ciisime wanti rakkadhe akkana son godhe rakkadhe akkana son godhen ciisu inni dhaabbata inni duwwan dhaabbata dhaabbata eebede miskiina guftiyaa roon nu fakkaatan daaqoo waydil rakkadhe hindi de waan hundaa itti godhe zeetii madaama mana kee jedhame dhaabbannu mee akka dootti sanitti hin dhaabbataa yoo sanaa jedhe gadi ciisi rabbi jedhe gadi ciisin jedhe asiin dhaabbataa ammayyaa tokko naddasna jedha beektaa akka Ali torbee lamaa gaggeessiti jijjiirama dhabde taanan kootuti ati sobduudha laayikii dhab jettee as baatee naan jedhe akkasiin jedhutti fayyadamiiti. Rifeensa kee maal fayyadamte qibaaticha nutti agarsiisii warreen jettan ani qibaatii bitee osoo hin taane zayitii ittiin nyaata hojjennu kanan gara zayitii rifeensatti jijjiiruudhaan mataa koo kunuunfachaa jira. Isas immoo hojjechuudhaaf akkuma koo baay'ee salphaadha waan sadii sin gaafata. Roosmarii, qurunfudii, tuquraas mudii yookiis immoo qimamii gurraacha jennu kana iddoo tokkotti daakuudhaan akka koo kanatti manatti hojjettanii jechuudha. Akkatti waan qabdaniin hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkaataa isin hojjettan immoo bishaan danfistaniitu qodaa bishaan danfaa keessa yoo keessa miidhamuu hin dandeenye wayitti sadaaktaa sana jettanii qibaatii fayyadamtan sana jettanii waliin maktanii guhinno ho'e irraa fuutuu qodaa akkanaatti naqxoo jechuudha. Usuma inni lazzaqee jiru osoo inni qorree bakka hin ga'iin seeraan qadaaddu uffataan martaniit lafa dukkanni iftiin jirre geessitanii keessu. Amma kun kan ji'a tokkooti. Torbee lama guunnaan fayyadamuu eegaltu. Isaan booddee mataan keessan baay'ee jijjiirama agarsiisa. Yana buqqee mataa keessanii kana masaajittiin gootu biqilsa nafinaa, dhabiinaa. Beessitaniin dhayina laaffisaati ta'a. Shaashii hidhadhaatii bulaa torbee lama keessatti jijjiirama dhabna kottu asuman jira soobdiitti naan jirtaan itti bakka lamatti kun qophaa'u ture amma bakka sadiitti taa'u qabee tamasgeene akkana isiniin jedhaa turtii bareeda qabaadhaa baay'ee guyyaa. Kunugaa
viidiyoon har'aa kana fakkaata akkuma argitanii bakka isaanitti nagaan isiniif haa ta'u nagaallee hin irraanfanne bakka jiraattan baga nagaa taatan jechaanis immoo sumarraanii hojii xumurii haala kanaanii egaa akkuma jalqaba irratti argitanii abbaan iyyatu wallaan darmataadhaanii yoo abbaan iyyate yoo abbaan rakkoo keessa jiru himatee namnitti furmaata namaa fiduu danda'a waaqa gaditti jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitan sana ijoolleen hedduun keessan ofii keessan of gattanii ofii keessan of dagattanii haga rakkoon kun isinirra ga'utti waan akkasii kana baatanii mana namaa biyya namaa mana madaamii keessa taa'uun salphina guddaadha malee kun waan gaarii miti. Haga kanarratti mataan isinirratti daabba'ee mataan isinirratti ciccitee shaashiitti martanii deemuun kun wanta nama xayyabsiisudha malee waan gaarii miti. Kanaafuu akkasiin raabalataan shakkiin qabu madaamii kootuu wanti fide itti fayyadaminaan jetteette yeroo tokko madaamonni hammeenyaaf isotoo hin taane hin taa'edhanii irra caalaan isaanii qibaatii kana badaaf isaanis waan ittiin fayyadamnee fi nuuf immoo waan ta'u adda baasanii waan hin beekneef waanuma ta'ee fidanii yoo itti fayyadamaadhaani akka nu ta'uuf nuuf hin taane immoo kan adda baasee beeku abbaa isaatii jechuudha kan itti fayyadamte sun sii ta'e yerootii ookee hin taane yoo ta'e immoo dhiistee bi'aansa akkasumatti illee taa'ee goggogee ciccituu isaa wayya malee waan akkasii qabatanii mana namaa keessa taa'uun akkasumallee mana rifeensaallee deemanii qaanii akkasii baatanii deemuun baay'ee tokko gaarii miti yaada akka gochuun dogoggaruu baadhe. Kanaaf egaa isinis immoo viidiyoo kana xumuraatti ilaaltanii maal akkasiin jettan koomentii akkamii akkasiin kennitanii fi yaada keessan nan eega. Harki isaanii irraa kukkutanii jiru. Akkasuma immoo yoo wanti isinitti fayyadamtan yeroo sanatti isinii ta'uu dide bi'aansi bishaanii yeroo sana ofirraa miicaniin bada wanti sunii jechuudha. Irraa baduu danda'a hamma kanatti qabatanii taa'anii akkasuma immoo madaamiin akkasina gootee kanana gootee jechuun namoonni tokko fakkeenya yookaan immoo isaa itti qabatu jechuudha. Waan immoo mataa isaanii ilaallatu namatti kan haqatan wayii namatti kan qabatan wayii amaleeffannaa akkasii kan qaban namoonni tokko illee hin jiru. Guutummaa guutuutti viidiyoo har'aa kana keessatti warra qaxalee ta'anii warra jajjabaatanii wanta baay'ee bareedaa ta'e barumsa qabu nama fayyadu hojjetanillee akkasuma warra sanafii ta'anillee kan of keessaa qabudha. Kun immoo isiniif immoo caalaatti akka barumsa irraa argattan akka irraa of eeggattan dogoggora keessan akka sirreeffattan isinitti immoo barbaadeeni. Kan keessan immoo wajjuma yeroo qabdanii kaan yeroo irraa hafee miti baay'ee wayi keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirru kun yeroo hin qabnu ni beektu. Haa ta'u malee nama kamiifuu sa'aatii 24tu kenname jechuudha. Kana keessa daqiiqaa 30 keessatti madaamiin kee waan kana raawwadhu jedhuutii xumurii yoo kan siin jettudha ta'e biyaansi daqiiqaa 28 hojjette daqiiqaa 2 immoo ofiif hin dhabdu jechuudha. Yookiin immoo utuma hojjettu iyyuu sa'aatiin kun sa'aatiitti boqonnaa fudhattu, sa'aatiitti rifeensa kee sirreeffattu, sa'aatiitti shaaworii galtu, sa'aatiitti boqottu kan jedhe adda baasee namaaf kennu jira jedhee yaadu'ani. Akka ofii koo ofirratti argutti jechuudha. Abbaa masaatu yeroo kamitti akka hojii hojjetu yeroo kamitti akka ofiisaallee ofitti deebi'ee rifeensa kee sirreeffattu eenyummaa kee ilaaltu fuula kee miila kee. Jireenya mana namaa keessaa biyya namaa keessaa immoo tokkoffaa qulqullinni kee murteessaadha. Iddoo ati ofii kennitu yeroo ati ofii kennitu illee baay'ee murteessaa fi wasaanii waan ta'eef ijoollee keenya waan akkasii irraa ta'e otoo of eeggattanii otoo of ilaaltanii qulqullina keessan eenyummaa keessaniifis ta'e boruu keessaniifis kaayyoo keessaniifis ta'e mana namaa keessa jiraachuufis ta'e waanuma kamiifiyyuu yoo ta'e tokkoffaa irrattii fi inni jalqabaa akka haal dureetti ilaalamu eenyummaa ofiitii itti amananii jechuudha akka kootti. Kana yeroon isiniin jedhu murteessuu osoo hin taane ala kana hundumaa nan beeka garuu hagas maratti of gatanii akka du'aa wayii akka reeffa wayiitti of ilaalchisuu jechuun ofiifillee nama duratti illee akka namaatti wanti namatti dhaga'amu feelingiin garaagaraa waan keessa jiruuf irraatii of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti isa kana laayikii sheerii sabiskiraayib gochuudhaan asxaa bastaayitii keessan waan as keessaa argitan waan as keessaa barattan guutummaa guutuutti yaada keessan koomentii irratti akkasiin keessan naan isin eegaa. Viidiyoo biraatiin immoo viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e kan isin fayyadu ammas kan irraa barattanii kan jaallattanii fi yeroo hundumaa filannoo keessan godhattanii mana keebiik ofshaalii kan jedhamtu eessa jira eessa argannaa kan isin jechisiisuun isinii fidaa jechuudha. Hagasitti immoo
bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a. Gaarii isin hin darbiin hamtu isin hin argin isin hin jaa. Amma sirra deebii akkani laayikii hin qufne akkani isin kadhadhee hin dadhabne isin beektu. Waan isin jaalladhuuf waan garaa isinitti bal'adhuuf inni rakkoo kiyya isinitti himu waan ta'eef isin immoo isa kanaatii fi laayikii gochuun irraanfatiin akkasumallee sheerii gochuu walii keessanii fi yaadaanis ta'ee qaamaanis ta'ee kan wal bira jirtan bakka jirtanitti waan akkasiirraati wal barsiisa wal qusadhaa waan gaarii baluu barsiisuudhaaf immoo isa keessa keessanii aktiivii godhaa yookaan immoo si'oomsaa isinin jedhaa viidiyoon koo xumuramee jira. Baay'ee.